osoo magaalaa Bishooftuu irraa gara Adaamaa deemaa jiru balaan konkolaataadhaan guyyaa har'aa lubbuun isaa darbee jira. Mucaan asirratti argitan kun egaa guyyaa kaleessaa viidiyoo TikTokii gadhiisee achumaan osoo hin turin balaa konkolaataatiin lubbuun isaa darbee jira. Wallahi billahi wa binajjiza faamilii kiyya. Mucaan kun egaa Finfinnee keessatti saamamuudhaan haga of ajjeesuu gahaa jira jechuudha. Dari kun egaa wal fuudhaniiru meema buruk jedha Abbaasiitii wajjin. Hey Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show ani qaxaleen keessan egaa ani qaxaleen keessan har'as viidiyoo kabraatiin deebi'ee jira. Ani wanti na dhibu jecha maaltu si kolfisiise jechuu dandeessu sinii galee ani qaxaleen keessan waan arge gizeen jedhe maaliif of tuulta waan arge warri naan jettanu jechaadha. Maal keessantu sin dhukkuba? Ani amma qaxalee keessanii miti meemee soba jedhaa meemee. Akkasii egaa har'as qaxaleen keessan viidiyoo kabraatiin sinii deebi'ee jira. Akkasii yaaddanu akkasiin lubbuu keessan kennitanuuf qaxalee keessanii beeka sinii galee beeka. Yeroon kun akkuma beekamu yeroo boqqollooti akka naannoo keenyaatti jechaadha. Ala nama an vloogii siniif hin hojjedhu. Ala na vloogii siniif hin hojjedhu. Mee viidiyoon kun jechaadha yoo laayikii 1,000 gale wallahi yoo laayikii 1,000 gale jechaadha. Bor sun guyyaa tokko keessa yookaan guyyaa lama keessa laayikii 1,000 yoo gale wallahi laazim deemetan boqqolloo vloogii bareedaasa haala yeroo kanatti jiru jechaadha. Warra madaam qimmocheedha siniif hin hojjedha qaalii siniif galeera laayikii 1,000 galchaa 1,000 galchaa atu namni tokko nafin viidiyoo kanallee warri chaanalii kanatti immoo haarawaa dhuftan warri fuulli kun haaraa sinitti ta'e hamma fuulli kun subscribe maanno chaanaliin kun subscribe godhamuun qabu jedhameme godhamuu qaba sinii galee Oromoo taatanii hamma yoona chaanalii kana atuun argin duutaniittu subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kanallee akkuma gaa yoo boqqollotti barbaadan anatu nyaata sintu laayik godha maa inni garuu laayik godha maaliif rakkoon wajjin nyaanna. Qaalittiin kun amma maaliin ta'a jedhaa jiru? Oromoo maaliin ta'a jedhaa jiru qaalittiin kun amma? Ijoolleen maatii keessan ta'u xaxxaraa innaan diddani miti. Ergasii jaran nu gorsa amma nutu jara gorsuu jalqaba qoyyaa. Nu dhibeeram dubbiin TikTokii kun alana maatiis maraachaa jira sinee galee. Abbootii keessan hirkaa silkii fuudhaa lafa kaa'aa ijoollee maa inni? Ay barakana seejii nutu gorsa malee silkii dhiisaa ajaara silkiin miidhaan ajaadha jennee harkaa fuunee gorsina malee seechi ta'an jiru dubbiin ta'an ergasii jaratu silkiin urkaatti jibba amma kuna jaratu maraataa jira. Astagfirullah ani hin jenne kan akkas biddeena tokkichaan tolchitu naa barbaada. Sareta waga fusmalagar Sareta waga fusmalagar wajamene nyinir kakontragar wajamene nyinir bakka dhumate dubbiin bakka dhumate gaafa warra fuudhu akkas siyoosii kana qoru malee warran fuudhuan biddeen akkasitti tolchuu kunillee kan jara soddaa akkasitti tolchuu danda'u qabdi sinii galee PhD isaa fudhatte master isaa fudhatte akkasitti tolchitu xaa jara kanaaf walitti wal fuudhee moo walitti heerume mabruuk jedhamee mabruuk. Akka odaatti iddaan jabaadha caayaa rakkataa tahaa bal'adha qilleensiin bahin isin lameen jittu isin halaguu manaa fi faratu bultii qajeeloo fakkeenya. Egaa akkuma asirratti argitan jarri kun wal fuudhanii mabruuk. Ani duraan dursa warri koomentii ajaa barreessuu sardam qas jedha qoyyana dhaggeeffadha. Abbaa isin se'ee ture dura sinii galee jechuun bakka akka inni dhiirri qaalii ta'e reef naa galaa dhufe sinii galee amma jaarsi kun mucattii bareeddu bicuudhaan anaaf jechuun anaaf hin ta'a yoo akkas ta'e nu ganaa dulloomne jechaadha. haa ta'u sinii galee
والله بالله وفي نجيزة فاميلي كيا مالي مناباتي أنوار مالتو مناسبات مالتو مناسبات مالتو مناسبات يا أنوار فاميلي كيا Maala qubeeti dubbatan hin jiru bar dubbii finfinnee kan. Yaa jara keenya baadiyyaatti galaa dhoqqee dhiitaatii jiraadha yaa ijoollee keenya finfinneen galgalaa ganama alii dhiiga namaa dhuddii alii ijoollee Oromoo akkatti boochifte hattuun keessaa fuute hattuun maallaqanni jechuudha. Mucaawwan dhaqii naafuu biyya naagashi jetteen jechuudha. Oddootti hirkaa fuute edal kan jechuudha akkasitti galaafatame kunoo bu'a jechuudha. Rakkoo akkasii agartanii finfinneen kan Oromoo miti gaafa jennu hojii wajjin ilaalladha. Wallaahi dubbiin finfinnee kun baay'ee jabaatee jira. Isa gaafa galluun sodaataaraan isa maadhii si'attaa jechuudha. Akkamittan gala akkamittan qarshii xiqqoo qabadhii gala jechuutu natti dhaga'amu jammaree jechuudha sa'aatii ammaa keessatti jechuudha. Yaa abboo finfinnee keessa taa'etan jiraadha finfinnee keessa taa'een fooyya'anii soba dubbiiti. Wallaahi ijoolleen Oromoo finfinnee keessatti fooyyoftanuu na amanii kan. Abboo baadiyyaa keessatti galaatii baadiyyaa keessa dhoqqee dhiitaa jiraadha. Wallaahi isinii wayyi. Achi keessa teessanii galgalaa galmee mimaan xaragatina dhiiga keessa hin nyaatin. Finfinnee keessa abaaboo faayidaa qabdu finfinnee keessa miti. Kan Amaaraati kan Uraageeti finfinnee sunumayyu. Alleqi kana dhume dubbi. Kaameraan na laalaa ay gowwaa ko eessa kaameraan si ilaalu. Biyya rabaa miti bar Itoophiyaadha. Dhimma gurbaa kana sirriitti dhaggeeffadhaa mimi. Rabbiin balaa akkasii sinaa oolchu. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota koo. Viidiyoo kana koppii liinkii sheer godhaati namoota hundumaa bira akka ga'u godhaa irraa barattu waan ta'eef jechuudha. Keessumatti warri biyya keessa jirtan. Obboleessi keenya kun anii wayiin Anwaar jedha. Hordoftoota hedduu qaba. Feemesiidha walumaa galatti. Baay'een keessan beektu ta'a. Waan gidduu kana isa mudatee jiru. Duraan dursee utuu gara yaada kootti hin darbin obboleessi keenya baga lubbuudhaan nu haftee waan si mudate hundaaf immoo rabbiin gaariidha jenna. Obboleessi keenya kana maaltu mudate jechuun keessaniin oolu baay'een keessan hin argine ta'uu maltu. Innis saayimni isaa tokko wayin immoo hiriyyaan isaa tokko mucaan ollaasaa Saawudii Arabiyaa kan hojjettu madaamiin koo qarshii naa kennaa hin turre. Qarshii ubbira naa keessi yoon birrii sii kenne hin baddanaan jettee kanaaf qarshii ji'a 17 waggaa tokkoo fi ji'a 5 biraa qaba. Sittin ergadhaa kan hin ergu immoo callaasaa shaanxaatti naqeen ergaati deemii booleetti naa fuudhi. Akkasuma mi'a garaagaraa wajjiniin mi'a garaagaraa kiiloo 45 wajjiniin ergeen jiraa jettiin tole jedheenis makiinaa kontiraata qabatee boolee deemee qodaa kana hunduma isaa fuudhee birrii kana shaanxaadhaan fuudhee birrii callaa kan Saawudii Arabiyaarraa gara Itoophiyaa galee ganaa zarazzaramu jechuudha. Achi innis akkuma nama tokko makiinaa kontiraata qabatee gara ol deebi'aa too jiru jechuudha. Fattashaan karaatti hin fattashaa jechuudha poolisiin. Poolisiin gaafa fattashu birrii gaafa harkatti argu hin dabarsinu jennaan mucaan kun akkuma isinitti meeffamesiidha isiniin jedheera. Poolisii sanaatti tinnaamaan qabee dabarsee jechuudha poolisiin. Poolisiin gaafa dabarsu shufeeriin makiinaa sanaa inni ittiin deemu in ilaala ture jechuudha. Gaafa fattashaa sana darbanii shufeeriin dawwalee saayiba isaa biraa yookaan addunyaa isaa biraa waammataa jechuudha. Yeroo sanatti mucaan sun garaan isaa baree Anwaar jechuudha. Abbaan immaa kuni shakkeera shakkus waa gochuun hin danda'u. Daqiiqaa muraasa booddee garuu mucaan kun karaatti kufee karaa irraa kaasuu jechuudha gwaaddanyoon isaa. Miini isaa hundumtuu saamamee karaatti gatamee jechuudha. Egaa dhaamsi koo kanatti fufeetudha kan jiru. Nuti feemesii gaafa taatanii nuti hin jedhu waan ani isiniin dabalu feemesii miti waan hin ta'eef. Garuu bilbilli nan harkaa qabu kuni biyya keessatti miti biyya ormaatti iyyuu balaa guddaarraadha kan inni na saaxilu. Kanaaf birrii koo baasee bite. An kanaan alaa heloo jedhee ani namatti bilbiluu duwwaa osoo hin taane bilbilli si harka jiru kun keessumaa yeroo ammaa kana faayidaa guddaadha kan inni qabu. Ati immoo nama feemesiidha kun kolfa malee gaafa takka kanatti baatii miidiyaa irratti nan saamame jettee boossu ani iddoo kee jechuudha iddoo kee nan qaxaaqaxame malee jechuudha bilbila harkarraa qabda. So makiinaa tokko iddoo tokkotti sochootanii makiinaa sanas ni danda'ame jennaan lookeeshinii miti suura funduraa fi dudduubaan kaasaatii saayiba keessan kan biraatti ergaa tokko. Suura kaasuun immoo isinii mijatu taanaan achuma keessa taa'atii lookeeshinii keessan saayiba keessan kan biraatti ergaa. 2. Inni sadaffaan immoo achuma keessa taa'atii bilbila keessan irraa jechuudha. Bilbila keessan irraa bluetoothii keessan banaatii bluetoothii keessan erga bantanii booddee lookeeshinii keessan erga lookeeshinii kee riyyaa keef ergitee lookeeshinii kee gwaaddanyoota keef ergitee booddee
balaa sirra ga'u sana lookeeshinii sanarraa laalee GPSdhaan yeroo ammaa kana nama tokko jalaa miliquu hin dandeessu hunkaan jechuudha. Yeroo ammaa kana mitiiti duriyyuu yakka hojjetanii miliquun hin danda'amu. Garuu akka yakka kana yookaan immoo wanti rakkoon kun sirratti raawwanne kan gochuu danda'u immoo sida. Ammati hin saamamte saamanii sigatanii karaatti sigatanii kun waan haaraa miti. Lubbuu namoota hedduutu cafaqamaa oola nama akka gommaati maatimiin irra baheetti jechuudha. Ati garuu nama beekaa taate gaafa akka kanatti saamamtu iddoo keanii nan qaxaqqaxame jechuudha bakka. Nama beekaa jechuun namoonni tokko bilbila harkarraa qaban kana eloo jedhanii ittumaan namaaf dabaluu duwwaaf waan qabatan birrii 1,000 baastee kan bittu ishee Koongoo birrii 1,000 bittee yoo baatteeyyuu in ta'a jechuudha. Bilbilli guddaa harkarraa qabdu kanaaf sin fayyadu taanaan. Keessumaa lookeeshiniin waan guddaa sin fayyada. Lookeeshiniif GPSiin walii irratti kontaaktii ta'ee waan jiruufi baloota hamaa kanarraa isin saaxiluu danda'a isiniin hin jedha. Waan si mudatee fi itti dhiphatiin isiniin hin jedha. Waanuma nama mudatudha. Gara fuula duraaf garuu irraa baradhuuti obboleessa koo akkas godhi isiniin hin jedha. Hundi keessanuu akkas godha. Akka kanatti balaa kanarraa oolaa isiniin hin jedha. Keessumaa warroonni magaalaa Finfinnee keessa jiraatanii fi akkasuma naannawaa ishee jiraatanillee yeroo ammaa kana namoonni teknooloojii garaa garaatti fayyadamanii lubbuu namaas ta'e qabeenya namaas kisaasessaadha kan jiranii isiniin hin jedha. Egaa akkuma asirratti dhageessan wanti mucaa kana mudate addii ofiin ajjeesa jechuu gaheera jechaadha. Mucaan kun ofiin ajjeesa jedhaa ture jechaadha. Akkuma isin dhageessan ofiin ajjeesuun qaba. Anaarii kana waan harii kana balleessee akkasitti jedhee namni lubbuun namaayyuu bahaaraa wanti meeqa darbaara birriin kun hojjettee deebisuu dandeessa jechaadha. Garuu immoo yeroo baay'ee rakkinni ijoollee Oromoo baay'ataa jira. Asirratti wanti isiniif jechuu qabu yeroo baay'ee Finfinnee keessatti kan irra guddaa hojii hojjetan raayidiidha. Nama tokko fakkeenyaaf konkolaataa tokko bilbiltanii raayidiitti bilbiltanii waamtu jechaadha. Gaafasi waamtan taargaan suniif bilbilli suni bilbila keessan irra gala dhufe. Bilbilli ganaa ittiin isinii bilbilu jechaadha. Isiniif bilbila leeqa muraasa booda dhufee isiniif gala bakka jirtanu jecha. Achumaan gaafa konkolaataa sanatti seentanu miseejiin isiniif gale taargaan miseejii irratti isiniif gale jechaadha gabateen makiinaa jechaadha. Gaafa achirratti isiniif gale gaafa makiinaan sun dhufu makiinaa bifa kana fakkaatu gabateen isaa kana lakkoofsa kana jettanii gabatee isaa ilaaltanii yoo wal fakkaataa ta'e seentu. Gaafa fakkeenyaaf ka'eemmoo akkuma sanatti wanti sun rakkinni isin mudate jechaadha. Dhaabbata raayidiin hundeesse qaba achi deemtanii nama sana gaafachuu dandeessu jechaadha. Yoo kana hin taane immoo fakkeenyaaf raayidii fakkeenyaaf konkolaataa tokko yoo karaarraa waamtan immoo rakkina keessanii jechaadha. Rakkina keessanii akkasiin isin jechuu barbaada. Anyway asirratti wanti Anwaariin naan galle wanti inni naan galle tokkoffaa birriin maaliif kaashii ergame yeroo teknooloojiin babal'ate kana keessatti lammaffaa immoo fakkeenyaaf makiinaa nama hin beekne yookaan raayidii yoo waame dhaabbata raayidii deemee konkolaataa kana guyyaan ta'e eessaaf eessa akka inni deeme qorachiisuu danda'a jechaadha. Ergaan qabu kana garuu hedduu tokko nama gaddisiisa wallahi akka inni itti ta'aa jiru mucaan. Anyway hin beeku wallahi hedduu tokko nama rifachiisa jechaadha. Kanuma wal qabatee waa'ee dhimma ijoollee Oromoo mucaan kun egaa akkuma beekamu eedaa kaasee viidiyoon isaa gad lakkifamaa jira. Kaleessa viidiyoo gadhiisee hadhammoo lubbuun isaa darbee jira jechaadha. Iddeetti lubbuun keenya darbitu hin beeknu hinuma jiraanna jennee hinuma sirbinee hinuma fataa jennee jiraanna guyyaa itti lubbuun keenya nu jalaa darbitu hin beeknu. Hedduu tokko nama gaddisiisa dhaggeeffadhaa mucaa kana. Hedduu garaa nama nyaata. Mucaan suuraa kanarratti argitan maqaansaa Ibsaa Guutamaa Ejjetaa jedhama. Osoo magaalaa Bishooftuu irraa gara Adaamaa deemaa jiru balaan konkolaataadhaan guyyaa har'aa lubbuun isaa darbee jira. Viidiyoon isaa dhumaa dur TikTok irratti kan gadhiise jechaadha viidiyoo kana. Rabbi lubbuusaa jannataan haa qananiisu maatii fi hiriyoota isaatiif jajjabina hawwa. Egaa akkuma dhageessan mucaan kun lubbuun darbee jira jechaadha. Hedduu tokko garaa nama nyaata. Hedduu tokko waa'ee ijoollee Oromoo haasofnaan mee mucaa kana dhaggeeffadhaa walitti deebina. Waama bakka jiramanii biyyi lafaa kun cillima deema namatti dukkana beektuuti tokko karooratti baastees everything bakka abdii si kutachiisa bakka. Maal bakka maaltu ta'aa jiran?
yooma xiqqaate jechuudha yooma xinnaate ani anumti kun hiriyootuma hin beeku hiriyootuma baay'ee walitti sinnuu baay'ee akka obbolaatti ol ilaallu nama 5-6 ol balaa makiinaan dhabeeraan. Nama 5 nama 6 ol balaa makiinaadhaan dhabeera bakka. Dhugaaman isiniin jedhaan. Na bakka waan dubbatantu nama wallaalchisa bakka. Waaqumti nama eegu poolisa keenya waaqni lubbuusaa jannataa haa godhu. Adaraa keessan warri konkolaataa ooftani moo adaraa keessan hin fiigina. Adaraama waaqaa isin warri uummata ooftanis warri konkolaataa uummataa ooftanis warri konkolaataa manaa keessan ooftanis hin fiigina. Hin fiigina 120 fiiddanis 80 fiiddanis daqiiqaa 5 jaalaa waliin dursitan. Makiina akkam fiigee isin bira darbu dhaxxanii gaafa mawucaa birrii kaffaltan achumatti agartu dhaxxanii 80-60 fiiddanii dhaxxanii achiin darbu bakka hundi keessan ispiidii hammamiin ispiidii maan fiigina adaraa keessan. Isin qofa miti isin gaafa miidhamtan nama baay'ee sammuun isaa miidhama. Maatiin keessan nama hedduudha kan isin gaafa makiinaa ooftan isa waan kana yaadaa deema. Adaraa keessan of eeggannoon oofaa. Dhuguma dhugaan isin jechaaraan. Baay'ee nama gaddisiisa bakka waamti yaadannoo waggaa keessatti nama 5-6 tokkicha gaafa nama beektu gaafa balaa konkolaataan du'ee jedhamu namatti cima waama dubbatamtu nama wallaalchisa. Fajajee man ta'a bakka numa fajajee bakka nama. Rabbi nama eeguuna adaraa keessan of eeggannoo godhaa hin fiigina. Adaraama keessan hin fiigina. Hin fiigina makiinaa keessan utuun ka'iin utuun deemin dura gomaa konkolaataa keessanii everything check godha. Gaafuma balaan uumamu kan namni waan akkasii haasa'u. Bakka sibiila waan amantan hin qabdan eeggannoo godha. Waaqni si haa eegu. Egaa akkuma asirratti dhageessan hedduu tokko nama rifachiisa. Mucaan kun illee sirriitti gorsa namoota tokkoof kennee jira jechaadha. Walla hedduu tokko nama rifachiisa. Har'a gizee akkas nagaadhaan jirru gizee akkas ta'e haasofnu jechaadha. Waanuma lubbuun keenya darbituun seenu isuma du'eera jechuudha keenya malee isuma dhukkubfateera jechuudha keenya malee gaafa nu akkas fayyumaan teenyu akka nu dhukkubsannus nutti mul'atu akka nu duunus nutti mul'atu jechaadha. Kanaaf of eeggannoo osoo goonee haala dandeenyeen kanaan booda immoo rabbitti kennanii rabbi nu haa eegu hunda keenyayyuu. Anyway, egaa viidiyoon irraa qabadhee fi kan fakkaata isinitti tolee isin baarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show. Bye.